har'a muka waliin ilaallu H1, H2, H3, H4 warra jedhaman elementoota kanaa waliin ilaalla jechuudha. Kallattiin mangala sanatti gaafa gallu fooldera kutaawwan darbe keessatti weebsaayitii keenya divilooppii godhachuu jalqabne dannee bananna. Fooldera tokko keessatti hojjenna jaroota kanaa. Fooldera tokko keessatti hojjettan taanaan wal isinii dubbisuu dhiisuu danda'u siraacheroonni kun waan ta'eef jalqaba gaafa weebsaayitii divilooppii gochuu jalqabdanii fooldera uummattanii fooldera sana keessatti hojjechuu jalqabdu jechuudha. Kallattiin sana baladhee itti fufachuudha. Fakkeenya tokko haa fudhannu. Boodii taagii kana keessa kan jiru what is computer kan jedhu kana laallee turre torbee darbe taagii ammaa barreessuudhaaf adeetanii yookaan irratti qashee jennu jechuudha. H tuqtu H1 haa jennu hin cuftu ishee kana fudhannee isaa booda maal goona jechuudha. Koppii goonee sitti teessi goone hin cufna jechuudha taagii kana cufnu mata duree ishee adda baafachuudhaaf what is computer jennee barreessinu. Erga kana jennee booda save godhannee dannee browseriidhaan bannee ilaalla. Faayila keenya sila nootipad pilaasiidhaan banne amma immoo browseriidhaan bannee ilaalla jechuudha. Browserii kamiiniyyuu bana innis ni bana ilaalamu. Yoo fudhattan ilaaltan jechuudha. What is computer kan jettu kun booldi taatee mul'attee jirti jechuudha. Mee amma immoo isuma duuba deebinee H1 isa ture kana H2 jedhee taagii kanaa cufu. Kana cufee ta'e godhee rifiree godhee ilaala. Saayizii isaa akkam godha? Guddisaa deema moo xiqqeessaa deema? Ilaala. Hin xiqqaatee jechuudha. Kanaaf gaafa H1, H2, H3, H4 jechaa deemnu saayiziin isaa xiqqaataa deema jechuudha. Yeroonni kun waliif faallaadha. Yeroo heading taagiin dabalaa deemu H1, H2, H3 jechaa deemnu teekisiin xiqqaataa deema. Guddataa deema bitee xiqqaataa deema. Yoo guddaarraa asii gadi dhufu guddataa deema. Mee fakkeenyaaf amma kana immoo 6 godha. Ilaalaa baay'ee akka isheen xiqqaattee jirtu. Amma xiqqaatee jira jechuudha. Baay'ee xiqqaatti. Asitti fudhatanii ilaaltanii H6dhaan. H6dhaan baay'ee xiqqaataa jechuudha. H1 immoo baay'ee guddataa jechuudha. H1 guddataa waan deemu isinitti fakkaata. Guddataa deemaa jira. Lakkoofsi guddataa deemaa jira. H1, H2, H3 jecha guddataa deemaa jira. Garuu teekisiin immoo faallaasaa xiqqaataa deemaa jechuudha. H6 immoo baay'ee kan xiqqeessee agarsiisudha jechuudha. Mata duree guddisuu keessatti kana maal godha jechuudha? Kana xiqqeessaa deemuu dirqama jechuudha.